kaaba Oromiyaa godina Walloo Haana Arxuma Fursee keessa milishoota sirnichaan dargaggoon tokko madaa'uudhaaf reebichi raawwatamu. Haana daawwarawaatti sidaan jiraatutu rajjabaate. Guutuu gabaas kan akka taanutti isiniif dhiyeesse. Loliin paariitti keessatti deemaa jiruuf uummata Oromoo ajjeesuu jumlaan hidhuuf ka'e irra buqqisuun akka waan furmaata taatee fudhatanii kan bobba'an ergamtoonni bilchiginnaa gochoota badii isaanii guyyaarra gar guyyaatti hawaasa nagaarraan raawwatanii. Qa'ee sab guddaa gaddaaf gadadoon hammaatee jira. Akkuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo Haana Arxuma Fursee Gandawwaara keessatti kaleessa gay 28/2024 milishoonni sirnichaa magaala Qiciicoo buufatanii jiran maqaa sakattaa jedhuun Gandawwaara seenanii namoota maqaan isaanii Haymad Imaam, Haymad Abdallaa Faliyyaatan jedhaman reebichi mata irraan ga'uun hidhanii jechuun maddeen dabaluun dubbatan. Akka jiraattonni gandichaa irraatti biyyoolessa Oromiyaa dubbis jiranitti warreen Gandawwaara deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti eeruu laatuuf jechuun dargaggoo Haymad Abdallaa jedhamu milishoonni kunneen itti dhukaasuun harkisar madeessuun yaal tokko malee magaala Qiciicootti dhuuf namoota isaan waliin jiran ammoo qabanii harka duubatti dhuun tumanii yisiisaa turan dabaluun dubbatan. Lukkeelee bilchiginnaa ta'uun adda durummaan kan dararri adda addaa uummata irraan ga'aa jiru. Milishaa gandicha maqaan isaa Gudmaloo jedhamu ta'uu himaniiru. Oduu biraatiin ammoo godinichumaan daawwarawwa ganti Kataaroo keessatti hagay 22/2024 caasaaleen bilchiginnaa nama maqaan isaa Umaar Baayyuu jedhamu nama abbaa maatii ta'e waraana bilisummaa Oromoo deeggarsa jechuun qabanii magaala Booraatti hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa irraa biyyoolessa Oromiyaatti himan. Godini Iluu Abbaa Booraa namattuu kaabinoonni PP galii waggaan qatu guutuuf abbootii qabeenya irra saamichi raawwatan. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Kaabinoonni yeroo adda addaatti sabbataa dhayyeessaa hiikkachiisuun imimmaan irra lolaasaa faayidaa dhuunfaa isaanii irra oolfachuun jireenya gammachuu jiraachuuf ifaajan maqaa galiitu hanqateen hawaasa daldala turraa qarshii walitti guuruu akkuma itti fufanitti jiru. Haaluma kanaan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa mattuu keessatti kaabinoonni PP galii waggaa hanqate guutuuf abbootii qabeenyaa irratti saamicha raawwataa jiraachuun ibsame. Kaabinoonni PP aanaa mattuu gandoota hunda keessatti galii waggaa qarshii miliyoona 6 hanqate guutuuf jecha abbootii qabeenyaanichaa keessatti argamanirra dirqamaan abbaa qabeenyaa Dokdokkeerraa qarshii 5,000 baajaajiirraa qarshii 10,000 guurrataa jiraachuun jiraattonni aanichaa dubbisne har'aata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Kaffaltii humnaan olii karaa kaabinootaa itti fe'ameen dalaganii buluu kanneen dadhaban abbootiin qabeenyaa hedduun tajaajila dhaabuus itti dabaluun ibsameera. Kaab Shaggar keessa manneen barnoota hedduun moora waraana Impaayir Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa jiru. Jaalawuu Mahmud waan qindeeffate qaba. Impaayir Itoophiyaa keessatti seer-dhabdummaan keessumattuu bara bilchiginnaa kana keessatti kan baay'atu yoo ta'u, dhaabbilee hawaasummaa akka manneen barnootaa fi mana amantaa seenuun haafu meetira murtaa'e irraa fagaachuun seera ta'ee utuu jiru waraanni naamusa waraanummaa hin qabne kun manneen barnootaa guutuu Oromiyaa keessa maadheffachuun barattoota egeree biyyaa ta'an gabatee barnootaa ala godhanii jiru. Manneen barnootaa aanolee godinichaa keessatti argaman hedduun isaanii cufamuun barattoonni 67,000 ol barnootaan ala ta'uu fi manni barumsaa qubsuma waraana Impaayiritti ta'anii tajaajiluun barattoonnii fi barsiisonni 2,000 ol hojii barsiisuu ala godheera. Aanaalee akka Dharraa keessatti manneen barumsaa aanicha keessatti argaman keessa mana barumsaa bulchiinsa magaalaa Gundoo Masqalii fi naannoo ishee irraan kan hafe hojii barsiisuu ala ta'aniiru. Keessumattuu manneen barnootaa fi yaalaa baadiyyaa kaasee hanga magaalaa jiran qubsuma waraanaa ta'uun isaa barnootni akka dhaabbatu godhee jira. Haaluma kanaan kaaba Shaggar keessatti manneen barnootaa muraasni armaan gadi qubsuma waraana Impaayira Itoophiyaa ta'uun beekameera. Manneen barnootaa kunis mana barumsaa Ejersaa kutaa 1-8, mana barumsaa Qacammee 1-8, mana barumsaa Hossee 1-8 fi 9-10, mana barumsaa Alii Barbaadaa kutaa 1-8, mana barumsaa Gabaa Gubbaa 1-8, mana barumsaa Mojoo 1-8, mana barumsaa Walee Cilaaloo 1-8, mana barumsaa Qalloo Milkii 1-8, mana barumsaa Milkii 1-10, mana barumsaa Hambisoo, mana barumsaa Maliyyuu, mana barumsaa Goljee, mana barumsaa Dhahee Sillaasee 1-8, mana barumsaa Dhahee Tuutii 1-8 fi mana barumsaa Dhahee Gorgis 1-8 kanneen adda baafaman ta'uu maddeen keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kun gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa kaaba lixa Shaggarii. Lafti isinitti amma agarsiisaa jirru kun asiin viidiyoo kanaan laalaa jirtan mishigii yookaan lafa diinni keessa qubatee keessa bulu. Mishigiidhaa jechuudha. Qorqorroo mana barnootaa diiguudhaan boolla lolaa tolfatee waraanni mootummaa keessa jiraatu. Reefii gaachanni uummata Oromoo woboon rukutee keessaa baasee isin agarsiisaa. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turtanii mishigii isaa daawwattu. Mishigii diinaa. Laalaa qabeenya mana barnootaa diiganii mana barnootaa diiguudhaan boolla lolaa irratti qorqorroo mana barnootaa diiga. Ol qammee jaalaki ol qamme.
Laala kuni waraana mootummaatu tolfatee jecha mana barnootaa isin argitan kana irraa diigee mootummaadhaaf asitti tolfataa jechuudha. Laala. Manni barnootaa ilmaan Oromootti barattu kabaja dhabee lafti diinaa kabaja argatee lafti lolaa kabaja argate Oromiyaa keessa mana barnootaa banuu irraa kanarraa kan hubattan Oromiyaa keessa mana barnootaa banuu irra lafa lolaa banuu wayya jedhee mootummaan faashistii Abiy Ahmed karoorfatee deemu jechuudha. Godin Qeellam Wallaggaa Naanfilloo waraanni faashistii PP nam tokko rasaasitti roobsuun ajjeesuun dhaga'ame. Jaalbilisa sabaa waan qindeeffatti qabdi. Siyaasa qomoo tokkichaa aadaa amantii fi duudhaa habashootaa qofa tiksuuf murni bilisiginnaa Oromoota kuma dhibbootaan lakkaawwaman hidhee waggootaaf firaarsuun cinaatti maatii hirmaannaa siyaasaa kamirraa walaba ta'uun jiraatan waraana isaa itti babbaasee gara jabummaa isaatiin ajjeechaa raawwatu hammeessee jira. Bifuma kanaanis guyyaa kaleessa hagaya 28,2024 waraanni faashistiin PP maqaa sakattaa woboon godina Qeellam Wallaggaa Naanfilloo bulchiinsa magaalaa Seertumii irraa guyyoota 2 sakatta'iinsa taasisna jechuun ganda waabaa eebbaa fi kuuroo keessa labaa turte nama nagaa hirmaannaa siyaasaa irraa walaba ta'e dargaggoo umriin isaa 30 ta'u gara jabummaa isaaniirra haasa itti roobsanii ajjeesuun beekameera. Dargaggoon ajjeefame kunis maqaan isaa Shondoo Gabayyoo kan jedhamu yoo ta'u kaleessuma kana guyyaa irra naannoo sa'a 10tti Naanfilloo ganda waabaa eebbaa iddoo addaa boogaa jedhamutti akka ajjeefames ifoomeera. Kana malees loltoonni sirnichaa bakkuma dargaggoo kana ajjeesanitti lolli sanyummaa isaan gidduutti uumamuun walii isaanii irrattis dhukaasa kan banan yoo ta'u loltuun PP tokko ajjeefamuun tokko akka madaa'e jiraattonni ijaan argan ONM itti himaniiru. Dilli tarargaana gumbi bordoddeetti ergamtoonni bilisiginnaa jiraattota irra gibiruumnaan olli muran. Jaaliidhaan gameessa bal'inni isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeesse. Godinaalee Oromiyaa cufa keessatti ergamtoonni bilisiginnaa dinagdeen impaayaratti kufuu waggaa baran ajaja qaama isaanii olii guutuuf gammachiisuuf jecha ilmaan Oromoo garmalee hiraarsuu itti fufuun lixa Harargee aanaa gumbii bordoddeetti gibira humnaa olii uummatatti dabaluun beekame. Manneen bunaaf shaayii dabalatee daldaltoota sadarkaa gadaanoo hanga olaanootti kan duraan kaffalan dachaa 4 olitti dabalamee jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen jedhanitti sababa gibirri garmalee dabaleef kaffaluu dadhabuun manneen daldalaa hedduun cufamuu fi kanneen naannootti argatan immoo humnaa dirqamsiisuun kaffalchiisaa jiraachuu ibsan. Gibirri humnaa olii uummata Oromoo irratti garmalee dabaluun ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessa jiraatan rakkoo hamaa keessa seenuu fi miidhaa isaan irra gahaa jiru kana baqachuun magaalota Oromiyaa biroo keessatti rakkoo jireenyaaf saaxilamaa jiraachuun barameera. Kaaba Oromiyaa godin Walloo magaalaa Kamisee keessa loltoonni bilisiginnaa maqaa hiriir deeggarsa jedhuun jiraatota irratti doorsisaaf reebichi raawwatan. Jaalmoo Isabaa waan qindeeffate qaba. Humnaan na jaalladhuun jaalala hin taatu akkuma jedhamus loltoonni bilisiginnaa wayita kufaatii isaanii amanee uummanni fuula isaa irraa deeffatutti dirqamaan nu deeggaraa jechuun wayita ammaa godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti maqaa hiriira deeggarsaa fi nagaa jedhuun uummata dararuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamiseetti waraanni faashistii PP dirqamaan murna bilisiginnaa deeggaraa jechuun hawaasa irratti reebicha raawwachuun himame. Aanota irraa gara magaalaa Kamiseetti deemanii Kolonel Abiy Ahmedii fi Shimallis Abdiisaaf hiriira deeggarsaa akka taasisaniif guyyaa dheengaddaa hagaya 26 bara 2024 karaa bulchitoota aanaa uummataaf bifa sodaachisaatiin waamichi godhamee ture. Isaan keessaa bulchaan aanaa Harxummaa Fuursee akkas jechuun uummata doorsisaa ture. Guyyaa jedhame kanatti namni tokko gara hojii dhuunfaa isaatii akka hin bobbaane hiriira deeggarsaa deemuu qabdu. Namni hin deemne ammoo deeggaraa hobooti seeratti dhiyaattu jedhee dhaadachaa fi doorsisaa turuun guyyaa kaleessa hagaya 27 bara 2024 immoo loltoota sirnichaa uummatatti bobbaasuun dirqamaan hiriira bahuu qabdu maqaa jedhuun hawaasa nagaa irratti reebbichaa fi doorsisa raawwachuun dararaa ulfaataa qaqqabsiisanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Wallaggaa Gubbusayyoo keessa jiraattu tukkaamsuun garmoola leenjii waraanaa guuraa jiraachuun ifu. Bal'inni isaa akka ta'anitti isiniif dhiyeesse. Alaaf keessaa wal waraansiin paaritti keessatti adeemsifamaa jiru yeroo ammaa ergamtoota bilisiginnaa soda guddaa uumuun egeree isaaniif abdii kutachuurraan kan ka'e akkasumas humna waraana isaan of harka qaban harki caal sirnichi ganuun miliqanii badaa waan jiraniif faati kan irra of baraaruuf jecha hawaasa ofiifuu jireenyi isaa waliin wallaansoo wal qabuun jireenyi rakkisaa jirnuuf lola jechuun dirqamaan qabanii gar leenjii waraanaatti ergu cimsaniitti fufanii jiru. Bifuma kanaan godin Wallaggaa Haana Gubbusayyoo loltoonni bilisiginnaa hawaasa nagaa
jumlaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaa guuruutti fufanii jiru. Aana Gobbosayyoo Gandbee jedhu bakka inni isa jedhamerra gaafa 24 loltoonni sirnicha namoota gabaa deemaa jiran daandii gubbarra dirqamaan qabanii gara leenjii waraanaatti erganii jiraachuun ifoomee jira. Namoonni qabaman kunneenis Tarreessa Maammoo, Darajjii Abbabaa, Soores Tasfaa, Hiika Higguu jedhamaniif kanneen biroo hedduu ta'an ukkaanfamanii jiraachuu maddeen itti dabaluun irraatti biyyoolessa Oromiyaa afeeran. Godin Qeellam Wallaggaa Naanfilloo miseensi raayyaatti Simpaayiritti ilaalu sirnichi ganuu waraan bilisummaa Oromoo tarkennatan. Jaalbilisa sababaliin isaa akka taanutti isiniif dhiyeessi. Uummanni Oromoo waggoota baay'eedhaaf humnaan Empaayer Itoophiyaa keessatti dhiitamee afaan qawween geggeeffamaa akkuma ture har'a sodaachifamee humna waraanaan of ijaaree biltsiginnaan dararamaa kan jiru yoo ta'u loltootni biltsiginnaa dabaa fi cubbuu gareen maafiyaan kun saba Oromoo irraan ga'aa jiru hubachuun mooricha ganaa jiru. Loltoota sirnichaa kanneen miidhamuun saba isaanii itti dhaga'amu cunqursaa fi hacuuccaan waraanni faashistii PP saba Oromoo irratti gochaa jiru haddeeffachuun mooraa dabaa hin utubnu jedhanii mooraa sirnichaa keessaa miliquun gooticha waraana bilisummaa Oromootti kennatanis guyyaa irraa gara guyyaatti dabalaa jira. Kaleessa hagaya 27/2024 godina Qellam Wallaggaa Naanfilloo mooraa magaalaa Muggii irraa loltoonni lama sirnicha ganuu wobootti makamuu hoggansa woboo irraa adda baasuun danda'ameera. Loltoonni kunneen meeshaa waraanaa qawwee ekeemmii 2, rasaasa ekeemmii 160, gumbii 8 fi odeeffannoo waraanaa qabachuun mooraa sirnichaa keessaa gananii gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti akka makaman ibsameera. Loltoonni kunneenis gocha sirni biltsiginnaa Oromoo irratti gochaa jiran seenaanis ta'ee seeraanis gara jabina suukanneessaan hammeenya raawwataniif itti gaafatamummaa jalaa akka jiranis himan. Xumura irrattis hammina waraanni faashistii PP Oromoo irratti gochaa jiran hunduu duguuggaa sanyii guddaa waan ta'eef ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessa jirtan yeroon gara wobootti dabalamaa jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiru.